hubachuu dadhabuun ilma namaa gidduutti waan uumamudha. Dhugaa obboloota isin obboleessa keenya miti yoo naan jettan illee isin obboleessa koodha. Obboleetti tokkodha. Isaa islaamaa walitti qabna. Namni islaamaa kamuu obbolaadha. Ana obboleessa koo addisuu sakaleessa chaalenjii kan hundumaa keetti na dhiisee kaafala irra isin ta'u obboloota koodha. Sanas haa ta'u kanas dhuguma lola kallattii garaagaraatiin narra jira yoo xiqqaate karaa 4-5 please na hubadhaa jechuun barbaada namoonni sagalee koo dhagaa jirtan. Dhukkubbiin keessa jiru waan namni ittiin wal'aansoo kana namaan ittiin wal qabu ittiin deemu ittiin sochoosoo hin taane waan namni ittiin ciisudha. Waan namni ittiin namatti dubbachuu hin dandeenyedha. Qaamaan warri dhufanii argan jiru viidiyoos argaa jirtu. በጣም ከባድ ነው ወላሂ ዋንን ከዛ ኦል ዋንን ከዛ ብሉ አንማ ረቢቱ ወልቤካ ከነራን ከነፌ አን ኡስታዝ ጣሊቡንፋ ነሞኒ ሳኒ ወጂን ጅራን ሁንዱም ተሩፈኒና አርጋኒት ነሞ ቆፋ ኩ ዱኩባ ከን ባቻ ዳይማ ወጂን ቆባ ቆረከቻ ጅሩ ዳኒ ያደኒ ዳይሚኛ ታይን ኦጋን ፈታ እኒ ቀታ ዋሂዱቱ ጅራ ከነብራን ዱላ ሚዲያቱ ጅራ way miliyoona 10 jaalle hayyee jennee dhiisne warra lafaa wajjin garuu zirziriisaa waan hundumaa lafa keenya dhugaan jiru kana fakkaata jennee birriin galu miliyoona 16-15 haa ta'u maaliif gale eenyutu galche maalirratti galche waan jedhu san hundumaa ustaas xaalibaa wajjin namoota isaanii wajjin jiran wajjin ilaalleerra hojiitu jira dhimmaaf namni natti ergachuutu jira baasuutu jira waa meeqatu jira ilmi namaa wajjin hariiroo qabaa hojii hojjeta jireenya dhuunfaasaa geggeeffata. Statement jechuun kun kanaaf gasheen jedhu sun hundumtuu walitti qabameetu abdiirra miliyoona 16 gale jedhama. Alaa kulli haal haa ta'u innis dhuguma garuu maaliif gale aneenyuuti kan abdiidha. Hawaasuma kanatu hunda isaa gasheefi ka jedhu hawaasi innis ta'e asliinis akka inni hubatu barbaadeeni. Sanas haa ta'u kanas darbeera hawaasi koona bira dhaabbattanii fayyaa koo ka biyya alaayyuu miti biyya keessatti du'arra naambistan sababa ta'uudhaani. Jazakumullahu khairan isinin jechuun barbaada rabbi isinirraa haa jaallatu. Nadookaa dhaabataniitu kanarraan kana fi dhimma addisuu wajjin wal qabatee ani abdiidha addisuun addisuudha. Addisuu wajjin gara islaamummaatti akka inni dhufuuf dhugaa islaamummaa hamman beekuuf amma naagaleen ittime oolee bulee itti yaadee gara islaamummaa dhufe. Kanarraan kana fi gaafanni deemus immoo ustaas Xaalibuu wajjin amma danda'ame ittimne isaan bira hafeelle qorra keessa taa'ee dhukkuba kana angogaan koo haaraadha qorrallee ho'allee hin danda'u baay'een gorsaa ture kan namarratti ka'u ilma namaati eessas dhaqe eessas kun jira kanarraan kana fi islaamummaa kanan fakkaatu kanaafan poosti godhe islaamummaa musliimummaadhe islaamummaan qulqulluudha musliimni garuu dogoggoruu danda'a akka nama dogoggore jechuudha dogoggoruu danda'a nama gatii ta'eefi wal hubachuu dhiisuu mala kanarraan kana fi nun islaamummaa kan fudhanneef nama gabbaruuf osoo hin taane itti rabbiin gabbaruuf nama hundu yoo nu jibbee islaamummaa keenya nurraa fudhachuu hin danda'u islaamummaa kun hosinii deebisee jedhe islaamummaa namatu nuu kenne miti namatu nu harkaa fudhatas miti waa'een islaamummaa keenya nurraa fudhachuu hin danda'u islaamummaa kun hosinii deebisee jedhe waa'een addisuuma ilaallata. Kanarraan kana fi maallaqa abdii harkaa fuudhee deemee akkas godhee deemee konkolaataa bitatee deemee hushatu hin sobama bakka kun namni hin jiru jedhameetu sobiif ololli akkasii gaafa namarra deemu nama dabbara waan ta'eef bakka waa'ee nama deemu. Haydar hin deebis jala kana jira. Ababaa darbi jedhaani kaa keessaa fixate ababaa. Haydar. Isa kanaaf yoo wal hubachaa deemne miidhama guddaa keessan jira please. Na yeroo keenya nu gabaabsaati. Mucaalee narratti lafee jira bakkeetti anillee gara manaatti hin deebi'aa jechuu barbaadeen jazakumullahu khairan. Saayir galatollee waama deebisa. Eshi miutu godhadha eshi takkatu ustaaz Xaalibuu qofa barbaanne si geggeessine abdii kiyya akka nama kana booda dubbiin kee kun akka itti goolabamutti. Maamil iqxee Haydar. Wallahi jechuun adeemsa dubbiitti qoosii manguddoota hedduu beektaa duraan lafarratti haasawinni waa hundi xumurree turre. Waanuma lafarratti xumurre sani miidiyaa irratti goona waan jedhamu waan santu kararraa dabee yennaani waan san sirreessuudhaaf manguddoota wajjin bilbilan haasaa turre. Alaa kulli haaliin amma egaa asirratti jalqabame asuma gubbatti. Carraa isinii kennanii barbaaban fuuturma isaanii homa ta'uu qabu keessa haasayan malee
بابا ميت Carraan بابا ميت على بابا يجون لفت وري مجلسها شيكوتين غرغد نموت بايزوي انا ميدت في نما لما صدقوا هم دي مكانه خد بتايو فيك حاساتوري نما بايدا على كل حال اني اني جلق برا خاسي دبين كن اصول علمي تكاسمرت الله تو تكاميدرت الله تو هندي دبين تلالمتي غرانسي بنمتي ملقني مقاك جاءت نبدل لي مالي فكمت اكا اني اكاونتي كان رتقلجي انس رغا نما رغا ورقا رقبا سنيف غاف استاذ طالبوني وانتاي انسنتي كوسي قرنا يدك سناساتوري على كل اللي هادي نديب او الانجنير دفني اني اكاونتو غرا هندانو وان حواسني shafaafanaatan hin fedhiniyaati. شفافنا سني على كل حال اني Shafaafana yoo fedhinillee ustaaza dubbiin akkana ummanni attunaan jedhaara birrii tana sukkaaraan dawaan biti ayina kennanii jette keessa baatee oyfii gaafattagaa. Dheessinaan amma namni anuyyuu zannii bade. Abaadarillee gabboo yaatillee gabboo bakka jarri kun mallaqa nuti mucaa yaaluuf ummanni guure qarxam goree nyaatitti ni jedhe sammuun tiyya kafiifa. Wal jala